Gulaalli waancaa addunyaa bara 2022 Kuwaatar qopheessituun biyyoonni ardii laatiin taasisaa jiran galgala kanaas itti fufuudhaan ni gaggeeffamu. Biyyoonni ardii Ameerikaa kibbaa 10 wal dorgommii waancaa Kuwaatar qopheessituu irratti hirmaachuudhaaf galgala kana za'a 5 irraa jalqabuudhaan taphoonni 5 ni taphatamu. Gulaalli waancaa addunyaa bara 2022 Kuwaatar qopheessituun Ameerikaan kibbaa kan gulaalli taasisaa jiranii sadarkaa takkorraa hanga afurii biyyoonni bahan kallattiidhaan hirmaannaa waltajjichaa kan argatan yoo ta'u biyyoonni sadarkaa shanaffaatiin xumuran Kaariibiyaan waliin tapha mohanii dabruu taasisanii kan hirmaannaa isaanii mirkaneeffatan ni ta'u. Booruma kanaan galgala kana taphni halkan leelii sa'a 9 fi walakkaarraa jalqabee taphatamu Biraazilii fi Uraagaay hawwii cimaadhaan eeggamaa jira. Biraazil taphoota 9 walitti dhaabuudhaan injifannoo galmeessaa kan turan tapha dabree Kolombiyaa waliin qixa bahuudhaan qabxii kan arcaasanii turan yoo ta'u guyyaa arraan tanaa taphni Uraagaay waliin taasisan tapha murteessaa ta'uun beekameetii jira. Gara Biraaziliin Casemiro taphataa Real Madrid kan sarara jidduu miidhaa isa mudateen tapha guyyaa arraan tanaa akka hin hirmaanne beekameetii jira. Gara biraatiin taphattoonni sarara fuulduraa taphataan tapha dabree ga'umsa cimaa agarsiisaa ture Raafinaan hiriira duraa keessatti ni hirmaata ja'ameetii eegama. Gara Uraagaayiin taphataan Barcelonaa sarara ittisaa jidduu jechuu goflaa bitaa Ronald Federico Arujiin miidhaa isa mudateen gara Barcelonaa wal'aanamuuf akka imale ta'uun beekameetii jira. Tapha guyyaa arraan tanaatis akka hin hirmaanne beekameetii jira. Edison Cavaniin taphataan Manchester United tapha dabree Uraagaay Arjentiinaan goolii 3-2 kan mo'amte jijjiiramee gara dirree kan seene guyyaa arraan tanaa sarara fuuldura Luis Suarez waliin hiriira duraa keessatti ni hirmaata jedhameetii eegama. Galgaluma kanaan halkan leelii sa'a 8 fi daqiiqaa 30tti Arjentiinaa fi Peeruun taphni waliin taasisan tapha hamileedhaan eeggamaa jiru yoo ta'u Sergio Aguero fi Pablo Dybalaan taphattoota miidhaadhaan hin hirmaanne ta'uun isaanii beekameetii jira. Lautaro Martinez taphataan goolii tokko tapha dabree isaaniif lakkoofsisee ture hiriira duraa keessatti Arjentiinaadhaaf akka hirmaatu hawwiidhaan eeggamaatii jira. Gara Peeruutiin Tappiyaa fi akkasumas Edison Fartrons Goreeroon taphattoota miidhaadhaan gara Peeruutiin hirmaanne guyyaa arraa ta'uu beekameetii jira. Halkanuma kanaan taphoonni itti fufuudhaan halkanirraa sa'a 6tti jalqabuudhaan Kolombiyaa fi Ecuador tapha isaanii kan waliin taasisan tapha murteessaadha jechuun eeggamaatii jira. Chiiliin Venezuelaa waliin halkanirraa sa'a 9tti tapha murteessaa ni taasisan ja'ameetii eeggama. Sa'a 5irraa taphni jalqabuudhaan kan eeggamaa jiru Booliiviyaan Uraagaay waliin tapha isaanii kan waliin taasisan ta'a. Hanga ammaan tanaatti biyyoota laatiin kanaan taphoota 54 kan taasifameen goolii 140 lakkoofsifamuun beekameetii jira. Goolii baay'ee lakkoofsisuudhaan Marcelo Boliviaarraa goolii 8 sadarkaa tokkoffaa yoo qabatu Lionel Messiin goolii 6 Neymar Junior goolii 6 sadaffaa fi lammaffaa qabachuu dandahaniitii jiran.